Nagudisa majadame makaba hadaga musagaling kisan makaba kanilma kanafura kulkullu waqatukut namanna amin makaba kudisa jadame warnegara kana rajultanis makaba kanilma kanafura kulkullu waqatukut namanna amin. Onduman gerakan turi kalisan nejuru narajuru garbin nejuratu makan waqayyon barahan gabarat lafan gasamit kan galate fami atau kabajamu abakinya baile sulasi bulcha katedral cubudi cakana akasumasi kabajam tota bulcha tota daburi magala kana kisaf gadamota idde kana akasumasi hojjetonni kutala lababiyya wallaggalita kidane darra sudan kiddase qadda sudan waqayyon kan tajajiltan abbootiin laboota obbolon dhaqnoota gonfoo bareedina mana kiristaanaa keenyaa kan taatan rifeensa lama kan argitan maanguddoon abbootiin armootiin mootummaa waaqayyootti kan fakkeeffamtan daa'imman hundumti keessan nagaan isin gaafadhaa nagaa waaqayyoo akkam bultanii warri nagaa qabdan nagaan keessan raamatta dhagaamu nagaa waaqayyoo akkam bultanii nagaa waaqayyoo akkam yoo nageessanii waaqayyoon abbaan nagaa nagaan olaatu waaqayyoon inni fayyisaan fayyina isaan nu qaqqabatee hamaa famtuu ergamaa dukkanaaf seexanaa hundumaan irraa fageessi kaleessa dhiingaddaa irra geenya inni yaanne sodaa yaaddoo baay'een gaafa nutti naannee waaqayyoon sana hundumaa dabarsee raafamaaf dhiphina hundumaa gadda hundumaa nurra dabarsee arraan kan nu ga'e ilmi durbee maariyaam maqaasaa elshadaay adoonaay amaanu'el yesuus hundumaa dubbiin isaa haa ta'u akka jaalala waaqayyootti sagalee waaqayyoo gabaabsinee seenaa guyyaa har'aa walii wajjin barannaa waaqayyoon hunda keenya nu barsiisuun jaalala isaa nuuf haa ta'u yoonu abarsiisu mee harka keessanii isa fayyisuu danda'u isa nama yaadatu kanatti harka walitti qabaami xurumatti harka keessan walitti kaasaa yaa waaqayyo kanaan dura rakkannees waammanne rakkoon nutti naannofnaan oduun gurra keenya doochinaan akkam nu goota siin jenne jedha maaloo nurra dabarsideettaa dhaqa keessatti magaalaa gimbiirra dabarsiteettaadha galanni siif haa ta'uudhaan maaloo harka keessan olumatti kaasa galanni siif haa ta'uudhaan ammayyuu hoo qobaan siif haa ta'uudhaan kana booda seera sittoon laanneerra nurra dabarsiidhaan hamattee nullaatin jedha yaa waaqayyo amma sa'aatii kana jalqabe Gabri'eeliin nu eebbisuudhaaf nu gargaaruudhaaf barrisaa nuuf haa dhufu jedhaani harkicha walitti deebisaa waaqayyoon galateeffadhaani mata duree nuti sa'aatii kana walii wajjin barannu akkas kan jedhu ta'a raajii Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 17 oolchuuf yoo ta'e waaqayyoon keenya abidda keessaa nu oolchuu danda'a. Sagalee ulfaataadhaaf jabaataa kanaa kan dubbatanii dargaggoota sadan sagaleen waaqayyoo laphee isaanii booji'e yoo biyya lafaa waaqayyoon sagaduu dhiisee biyya lafaa keessa deebi'ee waaqa tolfamaaf sagadutti isa waaqessanii adda baafatanii kan filatantu dubbatanii ijoolleen kun immoo akkamitti dubbatanii eessarraa dhufanii akkamitti immoo kana dubbachuu danda'an isa jedhu gaafa laallu raajii Daani'eel boqonnaa 2 lakkoofsa 1 kaanee gaafa laallu Nabukadanatsor Yihudoota booji'ee Nabukadanatsor ijoollee waaqayyoo booji'ee yeroo inni isaan geggeessaa jirutti ajaj Nabukadanatsor biraa ba'e
ajajni maal jedhu ajaja akkana jedhutu bahi ani eda abjuu adheeraa ika abjuu koon barbaada namni abjuu koon hiiku fidaa hii jedhu warra ayyaana heedani waame warra abjuu hiikan waame hiikasaa barbaachaaf gaafa isaanitti dubbatu akkas isaaniin jedhu eda abjuu adheeraa eda maal godheera afuudha baakoo eda maal godheera abjuu attanitti yoo ta'e taane abjuun keessan gaarii isiniif haa ta'u. Nabukadnezar akkas jedhe eda abjuu adheera abjuu koos isinitti himu isinimtu erga beektota jedhamtanii warra abjuu hiikan erga jedhamtanii warra ayyaana heedan erga jedhamtanii ofuma keessaniiti abjichaas natti maa hiikasaas natti maa warri ayyaana heedan warri abjuu hiiku jedhamanii waamaman Nabukadnezariidhaan akkas jedhan nun warra foon uffatuuf kun hin danda'amu ol waaqarraa yoo ta'e malee ogumaaf jedhana ol waaqarraa yoo ta'e malee nuyiif kun hin danda'amu yennaan akkas jedhe Nabukadnezar egaa hamma jalqabee ergaan koo ajajni koo jabaateera kana booda immoo warra as keessa ayyaana eegadan warra abjuu hiikoo jedhan nan balleessaa mana isaanii tuuleen naqaa isaaniin immoo foon isaanii cireen lafa naqaa kun immoo gurra Daani'eliin bira ga'e Daani'el akkas jedhe maaliif ajajni mootii kana akkas jabaatee hiikuudhaan yoo ta'e dhuguma waaqayyoon keenya ni kaa'e yeroon keenya ni kaa'e rakkina rakkattanii furmaata wallaaltan kaniif waaqayyoodha abjuun dukkana'aan sin fuuldura taa'e wanti si yaaddeessu sin fuuldura yoo ta'e kaniif waaqayyoodha galanni maqaa isaa haa ta'u malee isa malee hundi kaniif hin jiru Daani'el akkas jedhe ijoollee sadan dargaggoota sadan misaal Azaariyaa fi Hanaaniyaa isaaniin waamee ani abjuu kana yakkanii koof waaqayyoon gaaffiin gaafadha isin immoo kanaadhaan na gargaaraa jedhe maaliin na gargaaraa karannaadhaan na yaadadha lala nama waaqayyoo nama dhugaan isaa karaan ittiin waaqayyoon kadhatanii deebii argatan galeef Daani'el karannaadhaan na gargaaraa gaafa jedhu waaqayyoon gaafanni kadhatu waaqayyo Daani'elidha abjuu Nabukadnezar isitti hiika isaa isitti galanni maqaa isaa haa ta'u saba waaqayyo Daani'el kanarratti fuula mootichaa dhaqee hiika abjuu kana isitti himaa abjuu keessatti himaa gaafa Daani'el abjuu isaa hittime hiika isaatti himu waaqni Daani'el waaqa hundumaarra hin caala dhuguma waaqayyoon keenya jira hundumaarra hin caala haa ta'u malee Nabukadnezar harrabni isaa dubbatu malee lapheen isaa hin fudhanne waaqni isaa waaqessan waaqa guddaadha jedhe malee garaa isaa guutuu dhuguma waaqni isaa waaqessan waaqa hundumaarra caaluudha jedhe gara isaatti hin deebine yeroo lammaffaadhaaf waaqa tolfamaa toshee hojjaa isaa dhonnuma 60 bal'ina isaa immoo dhognuma 6 kan ta'u magaalicha keessatti iddoo duraa jedhamu iddoo beekamaatti ol baasee ijaarsise eebba waaqa tolfamaa kanaaf immoo bulchitoota biyyaa waame warra kutaa faayinaansii irra hojjetan waame warra kutaa mana murtii irra hojjetan waame aangawoota jedhamanii biyya sana keessatti iddoo guddaa kan qaban hundumaa waamsisee eebbaaf qopheesse yeroo eebba kanaaf waamutti immoo warreen eebba kanaaf dhufaniini ajajni bahe biyya sana keessa kan jiru eebba kanarratti akka argamuuf maali kanarratti akka argamuuf mee biyya kana keessa kan jiru hundumtuu eebba qulqullicha Gabreelii argachuudhaaf iddoo kanatti argameera laata warri iddoo kanatti argamtan immoo Gabreeliin isin eebbisu malee gad isin hin dhiisin saba waaqayyo namoota warra dhufan kanaaf ajaja dabarsee har'aa jalqabee amma sa'aatii kanarraa jalqabee sagaleen fiingee afuufamaa kiraarriin rukutamaa yeroo sagaleen meeshaa mi'a riibuun dhagahamu namni hundumtuu kufee haa sagadu jedhani namni hundumtuu maal haa godhu
Maal guddisa dubbata namni hundumtuu maal haa godhu kufee sagadu gaafa jedhanu warra waamamee dhufe kana keessa warra achitti argamu keessa immoo ijoolleen dargaggoonni sadii warri sila Daani'eel kadhannaa keessanii na yaadadhaa jedhe mana isaaniitti galanii waaqa isaanii wajjin warri haasa'an soomaaf kadhannaadhaan waaqatti kan gunguman ijoolleen sadii achi keessa jiru. Waaqayyoon warra laphee isaaniitiin waaqayyo wajjin gungumanii gara isaanii ilaala. Yeroo isaan achi keessatti argamanitti namni hundumtuu sagaleen fiingee gaafa afuufamu sagaleen mi'aariibuu gaafa dhagahamu namni hundumtuu kufee sagaduu jalqabe. Ijoolleen waaqayyoo dargaggoonni sadan kun garuu qaxxananii dhaabbatanii saganniif barreessa sagadamuuf beekuu isaan barreessa filatan beekuu isaan isa nama oolchuu danda'u yoo jilbeenfataniif nama oolchuu danda'u beeku. Kanarratti warri Kaledootaa dhufanii Nabukadanaasoorin bira dhaqanii akkasittiin jedhamu. Ijoolleen dargaggoota sadii warri kana keessa dhaabbatanii uummata kana keessa dhaabbatanii yeroo namni hundi kufee sagade isaan garuu dhaabbachaa turanii jedhamu. Maal gochaa turan? Hin saganne. Isaanii waaqa sagadaniif kan biraa qabu jedhanii Nabukadanaasoritti gaafa himan Nabukadanaasor ijoollee kana waamsise. Ijoolleen kun waamamanii gaafa dhufan akkas isaaniin jedhe Nabukadanaasor amma isinittan dubbadha hamma sagaleen fiingee hin afuufama sagalee kiraaraa sin dhageessu akka sagalee kana dhageessaniini kuftaniitu wanta ani hojjisiise kanaaf sagaddu jedhe. Maal gootuufi? Maal gootuufi? Mee warra danan jirreeliin jedha galateeffadha. Hinjiru galana yaada daakaa jirra dana teenye. Mee warra sagalee waaqayyoo duukaa jirtan immoo iliin jedha guddisaa galateeffadha. Hin sagadduufi jedhe. Ijoolleen kun garuu yeroo mootichi Nabukadanaasor isaanitti dubbatu yeroo inni immoo hin sagadduuf jedhee Shaadraak Meeshaak Abdanagooniin isaanitti fakkaru kana amma gaa sagalee fiirota afuufama hin sagaddan taanaan immoo abiddatti gatamtu jedhe. Maalitti gatamtu? Dubbii galagalchoo lala. Hin sagaddaniif taanaan abiddatti gatamtu gaafa inni hin jedhu harka koo keessa waaqni sin oolchuu danda'u eenyuun jedhe. Maal koo keessa? Harka wanta biyya lafaa kana keessa jiru keessaa kan oolchuu danda'u harka eenyuudha? Harka eenyuudha? Harka waaqayyoo qofaadha. Harka koo keessaa eenyuutu sin oolchuu danda'a gaafa inni jedhu ijoolleen kun sadan akkas jedhan oolchuu yoo ta'e waaqni nuti waaqessinu abidda boba'aa keessaa nu oolchuu hin danda'a. Maal keessaa? Inni oolchuu danda'u kun abidda boba'u keessaa sinaa oolchu. Abidda boba'u rakkina, abidda boba'u dhiphina, abidda boba'u qaala'insa gabaa, abidda boba'u ofitti gungumu, abidda boba'u waaqayyo irraa adda ba'u keessaa waaqayyo nu oolchu. Ijoolleen kuni sagalee waaqayyo dhagahaniiru sagalee waaqayyo samaalee jedhu wangeela Maatiyos boqonnaa 10:27-28 gubbaarratti isa foon ajjeesu hin sodaatin isa fooniin lubbuu ajjeesu sodaadhu malee kan jedhu dhagahaniiru. Sababii kanaaf akkas jedhani ati yoo nu ajjeesses waaqayyoon keenya nu oolchuu danda'a yoo ta'e abiddatti nu darbitees waaqayyoon keenya nu oolchuu dhuguma waaqa nama oolchuu qabna saba waaqayyo galanni maqaa isaa waaqayyoon keenya nu oolchuu jedhani akkas jedhe mootichi Nabukadanaasor humna abiddichaa akka inni dabalutti guddisaati bobeessaa jedhe. Warra ajaja baasutti ajaja isaa dabarsee humni abiddicha garmalee akka gubu taasisaa jedhe. Maal godha giddiin qabaatina abiddatti darbatame boollattis darbatame waaqayyoon immoo ergamaa isaa ergee Gabri'eeliin si oolchuudhaaf hin ariifata isa ijaa waan qabnuuf homaa sodaannu. Abiddi garmalee akka boba'u taasifame abiddi guddaan gaafa baay'ee laboomni isaa garmalee ta'u harka isaanii miilla isaanii hidhanii shaashii isaaniitiin isaaniin xaxanii gamadatti dabalanii xaxanii abiddichatti darbachuu dhaqaayu. Isaan wasaasaa baatan abiddatti darbachuu dhaqan malee Gabri'eeliin immoo oolchuudhaaf barri isaan taa'eera.
Raji Daniel boqonnaa 9 lakkoofsa 21 mee sagalee kana hundi keessan guddisaa dubbadhaa kunoo Gabri'eel Baraliyaa dhufeera jedhamee irra deebi'aati maal gochaa dhufeera guddisaa dubbadhaa maal gochaa dhufeera galanni maqaa isaaf haa ta'u Gabri'eel Baraliyaa dhufeera abiddeetti gaafa isaan darbamuudhaaf dhaqanu warri isaaniin wasaasaa baatanii hidhanii baatanii abiddichatti darbachuu dhaqan yeroo abiddicha bira ga'anu ijoollee sadanii rifeensa isaanii wayyaa isaaniitti abiddi hin buune warra baatanii dhaqan hunda butuut godhee fide galanni maqaa waaqaaf haa ta'u. Eewwatu dhufee jira isa abiddaan naamsu Gabri'eel barrisee dhufee jira isaan hin agarre malee. Yeroo kana ijoolleen kun abiddatti gaafa darbatamani warri baatanii dhaqan hundi isaanii dirman. Ati waaqatti kooluu gali malee wanti barbaade boolla du'aa siif qopheessu boollicha biraan gaafa si ga'uusatu darba malee ati hin hattu. Eewwutti kooluu gallaan jedha eewwutti kooluu gallaan waaqayyotti kooluu gale malee lafaa ka'ee inni si kasase galmee kee baatee mana murtii irra naanna'u isatti dhamaa malee ati ni dhamtu yoo dhuguma dhugaa qabaattee Gabri'eelitti of gattee adeemta ta'e maaltu isaaf qabama. Ililchinaan immoo guddisaa ma ililchaa malee kanarratti ijoolleen kun achi keessatti gaafa darbaman Naabukadanaatsor akkas jedhe egaa amma raawwannee irra miti ijoollee kana sadanis abiddichatti darbannee irra miti jedhe. Eeyyeen yaa mootii dhuguma gooneerraa kana jedhani warri geessuudhaaf warri silaa aangawoota ta'anii isa bukkee ta'an. Eeyyeen kana raawwanneerra gaafa jedhanu Naabukadanaatsor yeroo inni lafaa ol ka'u sila ijoolleen sadiitti kan darbatamanii turan nama 4 abidda sana keessa naanna'aa 4. Kan darbataman meeqa turani? Jedha kan darbataman meeqa turani? Abiddicha keessatti kan argaman meeqa ta'anii? Ati qofaan jiran jedhan Gabri'eelin barrisee dhufe si bukkee dhaabbate si gargaara. Otoo isa qabnuun dhiphannu sana Waaqayyoo. Mootichi na irraafame Naabukadanaatsor raafama keessa gaafa galu kan darbatamani sadii kan mul'ataa jiranii 4. Maali sila yoo nama sadiitti darbine amma immoo arfaffaayyoo nama harkine inni arfaffaan suni ilma Waaqayyoolii keessaa tokko fakkaataa jedhe galanni maqaa isaaf haa ta'u inni Gabri'eelidha. Raajii Daani'eel boqonnaa 3 lakkoofsa 25 gubbaa irratti inni ilma Waaqayyoolii keessaas tokko fakkaataa jedhe. Saba Waaqayyoo akkas jedhe Naabukadanaatsor karra balbala karaa manaa abiddichatti darbatamanii bira gahee kottaa achi as bahaa galanni maqaa waaqaaf haa ta'u. Lalame gaafa darbatamanii sila gaafa darbatamuun isaanii akka isaan du'aniif akka isaan badaniif lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 lakkoofsa 8 jalqabnee amma 10tti gaafa darbaa ilaallu jibbamuu jibbamneerra jibbamnee namne darbatamuudhaaf darbatamneerra immoo achutti namne galanni maqaa waaqaaf haa ta'u. Darbatamanii sila gaafa darbataman gaafa achitti gatamanii akka isaan oolanii miti akka isaan maal ta'aniif akka isaan badaniif. Daawit akkas jedhe arrabuma kaleessa immoo salphina kee dubbateetu immoo amma immoo jaja kee dubbataa jedhe. Dhuguma waaqni si waaqessitan dhugaadha jedhe Naabukadanaatsor. Waaqni tawhiidoo waaqessitu dhugaadha. Saba Waaqayyoo. Waaqni si waaqessitan waaqa dhugaadha. Dhuguma isin oolcheera jedhe. Dhuguma nu oolcheera moo nu oolchine? Abiddi baay'een gaafa nutti naanne gaafa sodaanne gaafa raafamne eenyutu nu oolche? Jedhameen keessatti magaalaa Gimbii eenyutu oolche? Eenyutu oolche? Abbaan keenya madaanaaleen Yesuus Kiristoos hangafa ergamoota isaatii magaalaa kanarra nu naanneesse rakkinni dhiphinni isin argatan hundumaa nurra dabarse. Haa ta'u malee erga isaanii achi keessaa baasee booda immoo akkas jedhe har'aa kee ajaja baaseera. Kana booda namni tokko Waaqayyoo
ijoollee sadanii kanarratti arraba isaan banatini waaqni isaan waaqessa waaqa guddaadha jedhe. Waaqni isaan waaqessa waaqa akkamidha? Waaqni nuti waaqessinu waaqa akkamidha? Waaqa guddaadha. Kottas baha jedhee isaanii ergatti dubbate waaqayyoon isaanii ajajamu jedhe. Inni ergamaa isaa ergee ijoollee isaa oolcheera. Eeyoon ergee inni ergamaa isaa ergee Misaa'el Azaariyaa Anaaniyaa oolche. Ergamaa isaa ergee dhiphina fuula keenyaa rakkina fuula keenyaa nu haa oolchu. Hunduma keenya wajjin haa ta'u. Kanaaf egaa seera uumama boqonnaa 48 lakkoofsa 16 gubbaarra qaamaa hundumaarraa anaan kan na eege ergamaan waaqayyo ijoollee koo kana naaf eebbisu jedhe. Ijoollee koo kana maal lafaa godhu? Naaf eebbisu. Daani'eliin nama har'aa oolche. Ijoollee hiriyoota isaa dargaggoota isaa sadan oolcheeraaf. Ammas immoo hamaa hundumaarraa inni abbootii keenya eegaa ture. Ergamaan waaqayyo hunduma keenya nu haa eegu. Hunduma keenya nu haa eebbisu. Saba waaqayyo. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 18 lakkoofsa 10 gubbaarra isaan xixiqqoota kana keessaa eenyuun illee akka hin tuffanne ergamoonni waaqayyo waa'ee isaanii fuula abbaa kootiin ilaaluudha. Kanaaf nuti jarana gatamne gaafa jennu ergamoota waaqayyo qabna nu eegu nu gargaaru. Garuu maal qabaachuu qabna? Sodaa waaqayyo qabaachuu qabna. Namni sodaa waaqayyo qabu nama hin jibbu. Namni sodaa waaqayyo qabu nama hin ajjeesu. Namni sodaa eenyuu qabu? Jedha namni sodaa eenyuu qabu? Faarsaa Daawit 34 lakkoofsa 7 gubbaarra naannoo warra waaqayyoon sodaatanii ergamoonni waaqayyoon buufatu amaarraa sin oolchuudha. Warra eenyuun sodaatanii? Yoo waaqayyoon sodaasaa qabda ta'e ati giddii qabaatiin ergamaan waaqayyoo si eega. Garuu jaalala qabaadhu jibba of keessaa balleessi. Nagaa namaaf yaadi. Gaafa sana ergamaan waaqayyoo sitti dhiyoo jira. Dhukkubi haa dhufu kan namni irraa hin fayyine. Ati sodaa waaqayyoo qabaattee taataanaan dhukkubichi si haa darba. Dhukkuba kana keessa darbuu hin danda'a jettee abdiin kutin. Waaqayyoon ergamaa isaa Gabri'eelin ergee Misaa'eliif Azaariyaa Anaaniyaa boolla biddaa keessaa nooshe. Gabri'eelin Mikaa'elin ergee Daani'elin afaan leencotaa keessaa nooshe. Waan hundumaa keessaa nooshe boolu nooshu. Waaqa kanaaf illee maqaa isaa baatee malee noosha. Hangafni ergamootaa qulqulluun Gabri'eel. Hangafni ergamootaa qulqulluun Gabri'eel Iyyaasuutti misiraachoonni dubbate. Elsaabeetiin Zakkaariyaasitti misiraachoonni dubbate. Abrahaamiin Saaraatti misiraachoonni dubbate. Iyyaaqeemii Haannaatti misiraachoonni dubbate. Qulqulleetti Dubree Maaramitti inni misiraachoo dubbate. Waan kadhannetti waan gaafannetti misiraachoon keenyatti haa dubbatu. Oolchuuf yoo ta'e waaqayyoon nuti waaqessinu nu oolchuu hin danda'a jedhee waaqa nu barsiiseef galanni guddaan isaaf haa ta'u. Mee waan tokkoon isin gaafadha. Eeyoota nu oolcheettan? Eeyoota nu oolchi? Waaqayyoo. Mee amma har'aatti birrii mana yaalaatti baastan malee duutanii biyyoota tanittu. Kana hundumaa immoo ammas birriin keenya akka mana yaalaatti hin baane kan godhu eenyu? Waaqayyoodha. Dhukkubi wallaalamaa fakkaatee taayifoodiif taayifesii saayinesiif asimii ta'e yookaan immoo dhukkuba namni nama arguu hin dandeenye ta'e isa jireenya keenya qabeenuu dhiphisu kana hundumaa kan buqqisu eenyudha? Tarii baatanii galtanii firattis maatittis himattanii furmaata dhabdanii kan turtan furmaata kan kennu eenyudha? Mana yaalaa deemtanii dhukkubni keessan dokteera bira dhaqee furmaanni isaa kan wallaalame laaboraatoorii jalaa dhokatame teleeskooppiin agarsiisuu dadhabe kiniiniin mana yaalaa fayyisuu kan dadhabe eenyuun fayyisa? Inamantu akka waaqayyoon kan hundaa godhu mee harka keessan walitti qabaagaa. Mee xurumatti harka keessan ol kaasaa. Yaa waaqayyoodha. Warra akkannee dhufne ati beektaa? Jedhamee furmaata nuu kenneedhaani. Gaaffii si gaafannee jedhame. Deebii nuu laaddoodhaani. Yaa waaqayyoodhaame. Anaan na balleessee. Anaan na ajjeesee.
balbala koo balbala maatii koo dunkaana gaddaa dhaabuu kan barbaadu ergamaa seexanaa jedhaka maatii kootti wayyaa gaddaa uwwisuu kan barbaadu ergamaa seexanaa maatii koo firoota koo midhaan gaddaa nyaachisuu kan barbaadu hafuura hamaa yaa Waaqayyo humna kee narraa dadhabsiisedhaani jedha malee narraa dadhabsiisedhaani magaalaa kana hidhamee ija dhiifama keetiin ilaaleedhaani ayyaana keetiin hidhamee eebba keetiin daawwadhuudhaani hamaa fakkaate kan gargar nu baasuu barbaadu kan nu ajjeesuu barbaadu nurraa dadhabsiisedhaani jedha malee nurraa dadhabsiisedhaani yaa Gabri'eel jedhaka na eebbistu malee gannanniisin jedha gaaffiin qaba jedhaka furmaata laattu malee gannanniisin jedha yaa Gabri'eel jedhame na wajjiniin ta'edhaani hamaa karraa na oolsheedhaani du'arraa na hambiseedhaani qonqaayitti nallaatin jedhame budaattis nallaatin jedha hafuura seexanaatti dabarsitee nallaatin jedhaani hin danda'u Waaqayyo harkicha walitti deebisaa Waaqayyoon galateeffadhaani. Egaa manni kiristaanaa kuni